Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaariiwwan kiyya bakkuma jirtan hundi keessanuu kan bahaadhiha kaabaa kibbatti na hordoftan akkam jettan nagaa jirtan isin jecha sallu ala alhabiib qalba keetiib Allahumma salli sallam ala sayyidina Muhammad. Har'as guyyaa jimmataati ergama alamaa jaalatamaa namaa nabii Muhammad irratti alayhi salatu wassalam salawaata buusa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أبليوان كي قال في غاري حرة وانتوتا اسم برباچسن وانتوتا چچمو لمن اسني قباده دفه توكوفا بلبلا كيسن كنا لمزي بلبلا كيسن كنا كراسلپان api tokko malati akkamiti humna isaa itti dabalachuu dandeessan ka jedhu kalamata dha amma dura Google Chrome yoo namni akkaataa yoo namni sin hordofu jiraate akka ofirraa itti cufta sin garsiisin ture amma immoo Google kana jechaadha Google kuni waan isin gootan hunda waan social media kana daawwatan hunda akkasumas YouTube keessatti waan isin daawwatan locationin bakka isin jirtanii fi bakka isin deemtanii dhuftan hunda waan isin quba qabaatuuf san yoo ka beektan taatan daftanii ammumatti akka ofirraa cuftan isin akka gaggeessiisa akkasumas immoo Google iccitiin akka bahaa jirutti kaampaaniin Google kaampaanii biraatiif iccitii dabarsee akka kennaa jiru odeeffannoon takka bahaa jiranii isa waan ta'eef daftanii ofirraa cufuun isinirraa eegama. Kallattumaaniin gara barnoota kiyyaa isin dabarsa. Barnoonni kiyya kun ka jalqabaa Google keessa seentanii jechaadha. Erga Google keessa seentanii kunoo ka fakkii profaayilii qabu kun fakkii profaayilii kanarra cuqaastanii erga fakkii profaayilii irra cuqaaftaniin booda bakka kana bakka mangeeyur Google account kanarra cuqaaftanii jechaadha. Ergasii bakka kana nu naqaa jecha bakka kana yeroo nu naqe eessa dhuftaniin as dhuftan bakka tana dhuftanii jecha bakka data in the private tanarra dhuftanii jecha bakka tana dhuftan asirra cuqaaftanii erga asirra cuqaaftaniin booda kunoo akkanatti isinii baasa. Amma asitti wanni isin beekuu qabdan kunoo wantoota sadii kana jechaadha. Wantoota sadii kana tokko kuni aappiilee garagaraa waan isin bilbila keessan irratti qabdan guutumatti isaa waan isin ilaalta waan isin bilbila keessa daawwatan hunda iccitiisa of harkaa qaba jecha. Wanti kun yeroo isin on tahee raayitii tana qabaachuu isaa argitan akkasitti raayitii tana ofirraa cuftan. Kalammataa immoo kan lokeeshinii jecha bakka isin deemtanii dhuftanii hunda tarkaanfii isin deemtanii dhuftanii bakka isin geessanii deebitanii hunda iccitii keessan isin Google kennuu danda'a jechaadha. Kalammataa YouTube keessatti waan isin daawwatan hunda isin beekaa sawwan ta'eef kana ofirraa cufuun dirqamaa isin jedha. Maal gootanii ergasii qastii tanarra cuqaastanii jechaadha cufuudhaaf. Erga qastii tanarra cuqaaftanii bakka tana argaa jirtanii armatti kun onna dhee banamaa jira kun immoo of fedheera of kanarra cuqaaftanii jecha. Of kana yeroo cuqaaftan kunoo akkanatti isinii baasa. Yeroo akkana isinii baasu kana isin maal xiqqoo harka keessanii ol buttanii jecha. Harka keessanii ol buttanii yeroo harka keessanii ol buttan kanatu isinii bahaa jecha. Bakka puusa jedhu kana isinii baha bakka kana isinii baha asirra cuqaaftanii jecha. Kunoo asirra cuqaaftanii amma okay isinii fideera okay taniini cufateera jechaadha kun. Fakkeenyaaf mee dudduuba deebinee ilaalla. Dudduuba yeroo deebinu kunoo amma cufamee jechaadha kuni. Ka itti aanu immoo ka lokeeshinaati jecha. Ka lokeeshinaas kunoo akkasuma onnii fi of baaseera ofirra cuqaaftanii. Ofirra yeroo cuqaaftan kinoo kanuma isinii baasa ol buttanii bakka kana isinii baasa jechaadha. Ofirra cuqaastanii akkasitti ol buttanii bakka kana isinii baasa irratti cuqaaftan kanas kallattumaan isinirra okay gootanii hidhame jechaadha. Amma lama hine katti aanu ka wanni ka YouTube'aati. Ka YouTube'aallee akkasumas cufta akkasumas irra cuqaaftanii kunoo bakka of fedhu kanarra cuqaaftanii ammas kunoo bakka of fedhu isinii cufa asirratti kunoo bakkuma isinii baaseera. Amma kanarratti isin cuqaastanii okay taniini gama kanaatti ifirraa baatanii jecha. Guutumatti amma wanni karaa Googlein iccitiin wanni isin hordofu tokkollee hin jiru. Erga kana akkasitti ofirraa hiitanii jechaadha. Ka Google kana fakkaataa kaan immoo ka humna bilbila keessanii akkaataa ittiin dabalatan kaatti godhatan immoo karaa siitingii keessa seentanii erga siitingii keessa seentanii warroonni kanan qabne warroonni aappii kanan qabne
yookaan immoo warroonni kana hin qabne jechaadha. Kana akkamitti argatanii bakka tanarra cuqaaftanii bakka tanarratti cuqaaftanii jechaadha. Ergasii as dhuftanii bakka software kanarratti cuqaaftanii jechaadha. Ammas asuma dhuftanii bakka lakkoofsaa kanarratti bakka blond number kanarratti yeroo 7 cuqaaftanii jechaadha. Ani waan godhee jiruuf amma naaf hin baasu yeroo 7 cuqaaftanii gariin pin koodii bilbila keessanii sin gaafata gariin hin gaafatu. Ergasii as keessaa baataniiti asirra cuqaaftan kanarratti aappii kanarra cuqaaftanii ol buttan. Saffisa bilbila keessanii haalaan sinii dabalaa jechaadha. Kunoo bakka kana argaa jirtan bakka kana jechaadha. Bakka kana sadiin akka gaariitti hordofa. Bakka kana sadiin maal gootanii jalqaba irratti kunoo kanarra baastanii ammas itti aansitanii kanarra baastan jechaadha. Kunoo kanarra baastan. Kadhumarratti 5 mallattoo ida'uu qabu harra baastan jechaadha. Ammas kanatti aanu ka sadaffaasaas hundasaa akkasumatti godha. Saffisi bilbila keessanii keessaahu warri bilbilli keessan raamisaa 3 4 jidduu kana jiru 2 faa hedduu isin gargaara. Wanni kun itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyoo isinitti tole like share subscribe gochuun dagatinaadha. Gaafii qabaattan tahe karaa kommentiitiin naa barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma.